qofaa sabboota jedhuudhaan dhufe egaa ijaarsiitu hojiiwwan kalaqaa ani qabadhee dhiyaate keessaa isa kanarraa yommuu jalqabu inni kun eeguufee yookaan seekuriitiidha. Seekuriitiin kun jalqaba irratti yoon bilbiluuf bilbila mootii sana bilbila sana narratti cufee kan mataasaa ittiin deebisee naa bilbila. Innis odeeffannoo yookaan infoormeeshinii ga'aa ta'e naannoo mana kiyyaatti yookaan bakkee murteessaa ta'e jiru sanatti infoormeeshinii ga'aa ta'e fuudhee qaama ittiin waliigaluu danda'u kana kan dabarsuu danda'u. Akkuma waliigalaa kana yoo ilaalle inni kun meeshaalee naannoo irraa salphaatti hojjetamuu danda'an irraa kan hojjetamedha. Isheen kun asii ibsaa kan ittiin to'atudha. Kun immoo faanii yookaan asii yoo meeshaan kun kan hafu ta'e naannoo kun bakkee anniisaa elektirikii kallattiidhaan dhufee seenu waan ta'eef bakkee tiraansfoormarri isaa yookaan to'atuun anniisaa elektirikii jiru waan ta'eef barbaachisaadha jechuudha. Amma meeshaa kana akka waliigalaatti